Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akkaataa itti maqaa faayila kan keenyaa edit gochuu dandeenyu yookaan sirreessuu dandeenyu waliin ilaallaa. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan hordoftoota keenya gurmee ICT Tube subscribe, like, share gochuun hamilee nuuf ta'aa isiniin jenna. Kompiitara afaan keessaniin haala salphaatiin barachuu dandeessu jechuudha. Fooldara yookiin immoo faayila kan keenya maqaa isaa jijjiiruuf jalqaba faayila isa jijjiiruu maqaa isaa barbaanne sanarratti dhannee yeroo tokko tuqanna. Erganaa right click godhanna. Right click erga goonee booda bakka kana dhufuudhaan rename bakka jedhu kanarratti tuqanna jechuudha. Rename bakka jedhu kanarratti ni tuqanna. Gurmee ICT Tube kan jedhu kanarraa jijjiiruu gara barbaaddaniitti sagantaa barnoota akkasitti jijjiiruu dandeessu. Eegana bakka duwwaa kanatti gadi tuqattu. Haala kanaan maqaa faayila keessanii jijjiiruu yookiin immoo save godhachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan fooldaruma kana immoo fooldarinii fi faayilli garaagaraa waan ta'eef akkamitti fooldaras rename goona isa jedhu ni ilaalla. Innis haaluma kanaan godhama. Fooldara dhuftaniitii right click gootu. Ergantanaa dhuftanii bakka rename bakka jedhu kanarratti yeroo tokko tuqattu. Sana booda maqaa fooldara kan ittiin kaa'uu barbaaddan irratti ni keessu. Fakkeenyaaf gurmee ICT. Akkasitti isa ittiin kaa'uu barbaaddan erga barreessanii booda bakka duwwaa kanarratti yeroo tokko gadi tuqaastu. Haala kanaan maqaa isaadhaa jijjiiruu dandeessu faayila yookiin fooldara keessan. Hordoftoota keenya isiniif baay'ee salphaa yoo ta'e namoota itti ulfaatu baay'ee jira waan ta'eef sagantaa kana jara biraan ga'a isiniin jenna. Haga xumura qophii keenyaatti sagantaa itti aanu irratti haga walitti agarrutti turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.